yaa nama dhaga'e dhugaa jiru sitti hima. Adda jirtanitti nageenyi fi jaalalli gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isiniif haa ta'u. Ani keessi keessan hojjetaa wangeelaa Marqaa Baqqalee Gumiiti. Gooftaan nu gargaaraan guyyaa dansaa nu kenninaa. Adda jecha haariyaaf ergaa haaraa qabadhee fuula keessan dura dhiyaadheera. Fedha Waaqayyoo ta'inaan waggaa lamaan dura kitaaba Kiristaanni sanyiin banne jedhu barreessee isin bira dubbistoota baay'ee biraan ga'ee ture. Ammas Waaqayyo na gargaare kitaaba mata duree isaa Yesuus Kiristoos karaa jireenya bara baraa jedhu kana kitaaba kana barreesseera. Kitaabni kun fedha Waaqayyoo ta'inaan guyyaa fuuldura keenya jiru ji'a 12ffaa gaafa guyyaa 3 fi guyyaa 4tti eebbifama. Ergaa gurguddaa of keessaa qabu. Ibsa tokko kitaaba kana keessaa namoonni dubbisan baay'een akka gaaffii ittiin teeneef hubannaa gaarii akka keessaa dhaggatanuuf kitaaba kana ibsa godhiisaaf fuula miidiyaatti dhiyaadhe maqaa gooftaa Yesuus Kiristoositiin barreef jireenya keessan haa eebbifamu jecha gara ergaa kitaabichaatti seena. Kitaabni kun akkuma isiniin jedhaa ture bu'uurri Waaqa keessaa ergeen kitaaba qulqulluu keessaa fudhadhee barreesse Yesuus Kiristoos karaa jireenya bara baraati kan jedhu kun akkuma gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela Yohaannisii keessatti Yohaannis 3 boqonnaa isaa 16-18tti dhimma isaatti amane jireenya bara baraa qaba. Akka isaatti amanin immoo uumamaayyuu gaa jala jira akka jedhu itti aansuudhaan wangeela Yohaannisii keessa akkasumas ankara dhugaan jireenya kuma gooftaa Yesuus Kiristoos jedhe asirra dhaabbadhee mata duree kana Yesuus Kiristoos karaa jireenya bara baraati jedhee barreesse. Maarree kitaabi an barreessu kuni boqonnaa 4 yookiin kutaa 4 keessaa qaba. Kutaa tokkoffaarraa kaase yeroo ergaa isaa isinii himuu barbaade kutaa tokkoffaa keessatti amantaan waan jedhu dura bu'uureffatachuu. Amantaan maaliidha? Namni tokko amantaa yookiin kiristaana gaafa isaan jedhani kiristinnaan maammaa of keessaa qaba. Kiristaanni tokko akkamiin jiraachuu qaba? Garaagarummaa warra kaaniitiif kiristaana waan jedhu of keessaa qaba. Irra yoo darbine kutaa lammaffaa jalatti immoo waa'ee hafuura jedha. Kutaa lammaffaa jalatti hafuura, lubbuu fi foon. Dhalli namaa kun foon qaba, lubbuu qaba, hafuura qaba jechuudha. Gatii cubbuu jedha. Cubbuun maammaa akka qabdu namni cubbuu hojjete tokko kitaaba qulqulluu keessatti gatii isaa maal akka ta'e gatiin cubbuu kun immoo bu'aa isii maal akka ta'e kutaa lammaffaa keessaa sirriitti gadi qabee ibsee jira. Akkasuma barnoota gooftaan Yesuus Kiristoos barsiise baay'ee isaa kutaa lammaffaa keessatti kaa'amee jira. Kutaa lammaffaa keessa sirriitti kaa'amee jira. Waldaan kiristaanaa immoo maal akka jedhu kutaa lammaffaa keessatti gadi qabee ka'ee jira. Sirriitti barreeffamee jira. Isaa kana yoo dubbistanii sirriitti irraa barnoota guddaa argattan jedhee yaada. Achuma jalatti immoo maqaan Yesuus Kiristoos kitaaba qulqulluu keessatti eenyu jedhama? Maaliin fakkeeffama Yesuus Kiristoos namoota fakkaata tajaajilaa turan bara kakuu moofaa keessa eenyu bakka bu'eera? Eenyu fakkaata akka jedhu kana jalatti sirriitti ibsamee jira. Kan itti aanu immoo mirkaneeffannaa du'aa ka'uu Kiristoos Yesuus Kiristoos du'aa ka'eera. Bara baraan fayyina nuu ta'eera jennee gaafa ragaa baanu bu'uurri isaa maali? Yesuus akkamiin du'e akkamiin du'aa ka'e waan jedhu kanallee kutaa lammaffaa keessatti sirriitti ibsameera jechuun. Kan itti aanu immoo deebi'ee dhufuu Yesuus Kiristoos. Deebi'ee dhufuu Yesuus Kiristoos kana sirriitti kitaaba kana keessatti ibsameera jechuun. Kutaa sadaffaa seenee yennaa ilaallu muudansi jiraadha. Kiristaanni tokko tajaajilaan eebelu muudansa qaba. Faarfataan eebelu muudansa qaba. Muudansi kun maali? Gosooti muudansa akkamitti ture? Bara kakuu moofaa keessa muudansa akkam? Bara kakuu haaraa keessa muudansa akkam? Inni jedhu kutaa sadaffaa jalatti sirriitti ibsameera jechuun. Kakuu moofaa keessatti muudansa gosa meeqaatti jira akka jedhu kullee sirriitti ibsameera jechuudha. Aangoo fi maalummaa, walqixxummaa, sadan tokkummaa jechuun abbaa ilmaa hafuura qulqulluu jechuun maal jechuudha? Akkamitti ilaalama? Abbaan akkam, ilmi akkam, hafuura qulqulluun akkam, sadan tokkummaa waaqa jechi jedhu maal akka jedhu kutaa sadaffaa jalatti sirriitti ibsameera jechuun. Qalbii jijjiirachuu wanni jedhulle fakkeenya namni tokko qalbii akkamiin jijjiirachuu danda'a? Jireenya isaa kadoo keessa ture. Jireenya moofaa isaarraa addaamii jalqabaarraa gara addaamii lammaffaatti Kiristoos akkamiin fakkaata akka jedhu kutaa sadaffaa jalatti sirriitti ibsameera. Duuka buutoota Yesuus Kiristoos eenyu fa'a wanni jedhu immoo sirriitti ibsameera jechuudha kutaa sadaffaa jalatti. Asirraa yoo dubbistan dhaggattanii bulan duuka buutoota yookiin hordoftoota Yesuus Kiristoos eenyu akka jedhu kanallee argachuu dandeettanii. Kan itti aanu immoo karoora wanni jedhu as keessa kaa'ameera. Namni tokko hin tajaajila yoo jedhe karoora qabaachuu qaba. Inni hojjedha yoo jedhe karoora qabaachuu qaba.
daldala garaagaraa irratti qonna irratti karuma kamiinuu kiristaanni mataa isaa karoora qabaachuu qaba. Yeroo kadhannaa qabaachuu qaba. Yeroo tajaajila qabaachuu qaba. Yeroo hundumaa karoorfatee socho'uu qaba. Karoorri bu'uura jechuudha. Kiristaanaaf ta'ee warra amantaan qabneefis nama hundaaf karoorri maa waan jedhu gosoota karoora tokko tokkoon kutaa kana keessatti ibsamee jira jechuudha. Namni akkuma fedhe jiraata. Saatuma barbaanne kadhannaa saatuma ta'een dubbii waaqaa dubbisna ta'uun qabu jechuudha. Nuti egaa kiristaana ta'ee yeroo kadhannu beekuu mallee, yeroo dubbii waaqaa dubbisnu beekuu mallee, yeroo tajaajilu beekuu mallee, hojii fooniif immoo jireenya lafarra jiraannuuf hojii nu hojjannu yeroo isaa adda baanyee beekuu mallee. Maalummaan karooraa as keessaa sirriitti ibsameera. Sirriitti as keessatti arguu dandeettan jechuun ka adda isa kutaa sadaffaa keessatti kufaatii seexana. Seexanni fakkeenyaaf akkam ture kanaan dura nuti yeroo baay'ee seexanaan xinnaa, seexana bayyadhi, seexana fagaadha jenna. Seexanni eenyuun eessaa jalqabe waan jedhu as keessatti maqaa seexanaa wanta ta'u tokkoon kenneera jechuudha. Macaafa qulqulluu keessaa seexanni maal fakkeeffame, eenyufa ture, maqaa isaa eenyu jedhama ka jedhu as keessatti sirriitti lafa kenneera jechuudha. Kan itti aanu immoo maqaa waldaa kiristaanaati. Waldaan kiristaanaa maqaa baay'ee qabdi. Waldaan kiristaanaa bara kakuu akkam turte, bara kakuu haaraa ammoo akkam turte ka jedhu kitaaba kana keessaa sirriitti ibsameera. Kutaa arfaffaa keessatti immoo inni jalqaba gosoota waamichaa jechuudha. Gooftaan Yesuus Kiristoos yookiin Waaqayyo Abbaan gaafa nama yaamu, gaafa tajaajiltoota buladeentota isaa yaamu akkamitti yaame ka jedhu jechuudha. Akkamitti yaame ka jedhu gosoota yaamichaa jedhe. Yaamichi gosa macaafa keessaa qaba. Kun tokko tokkoon waan yaamichi tajaajilamaan ka jedhu as keessa kaameera jechuudha. Waamichi haaromfama yookiin qalbii jijjiirachuu ka jedhu as keessa jira. Waamicha ulfinnaa ka jedhu jira. Wanti akkanaa kun as keessa kaameera jechuudha. Ka itti aanu immoo jireenyi bara baraa akkamitti argachuu dandeenya? What is eternal life? Jireenyi bara baraa mataa isaa maali? Wanni jedhu sirriitti kitaaba kana keessatti lafa kaameera jechuudha. Kitaaba kana keessa sirriitti lafa kaameera. Dursanii filatamu. Namni tokko akkamiin filata? Waaqayyo Abbaan akkamiin nama filataa ture? Yesuus Kiristoos gatii cubbuu namaa eega kafaleen duuba immoo akkamitti nu filate? Akkamitti gara jireenya kanaatti nu yaaka jedhu hiikaa dursanii filatamu as keessa sirriitti barreeffameera jechuudha. Kan itti aanu immoo kiristaanonni cubbuu kan yoo hojjetan adabbii akkamii qaban ka jedhu kan gafaatiin wal fakkaata. Garaagarummaan isaa addee kanatti kaameera jechuudha. Dursanii yaadaan qabamuu ka jedhu jechuudha. Akkamitti yaadaan nu qabe Waaqayyo? Roomee 28 irratti dubbichaa 8:28 irratti yaamicha ilma hangafaa ka jedhu jira. Ilmi hangafaa sun eenyu akka ta'e tokko tokko asirratti ibsameera jechuudha. Kan itti aanu kutaalee dursanii yaadaan qabamu. Gooftaan Yesuus jalqaba yaadaan gaafa nu qabu gara jireenya bara baraatti cubbuu addaanii kaleessaarraa gara jireenya isa haaraatti gara qaama Kiristoosii ta'utti akkamitti akka nu yaame as keessatti jechuudha. Akkamiin waaqa akka filanne kaameera jechuudha. Kaayyoo dursanii filatamuu sirriitti as keessatti ilaaltanii kitaabni kun ulaagaa yookiin wantoota amma isin jedhe kanaan sirriitti waan akkanatti as keessatti ibsameera. Yesuus Kiristoos karaa jireenya bara baraati gaafa jennu Jesus Christ waa'ee eternal life karaa jireenya bara baraati ka jennu kana fakkaata. Kutaa tokkoffaa keessaa waan daqiiqaa 2-3 caalu sirriitti isinitti himuu barbaada. Kitaaba kana keessatti amantaan maal ka jedhu, amantaa jechuun jechi amantaa jedhu waan tokko maanii akkam fakkaata jedhanii sirriitti xiinxalanii yookiin hubatanii lapheen adda baasanii beekuu jechuudha. Amantaa jechuun namni tokko amantaa qaba gaafa jedhu yookiin an kiristaana gaafa jedhe maanti kiristaana isa kiristaanota biraarraa waan jedhe jechuudha. Ofi fakkaachuu laallata jechuudha. Amantaa jechuun namni tokko amantaa yoo ta'e amantaa ka jedhan yookiin kiristaanni tokko Kiristoos fakkaatee isaaf jiraata jechuudha. Amantaan daandii garaagaraa yookiin karaa garaagaraa qaba. Jechi amantaa jedhu immoo karaa mootummaa Waaqayyoo ittiin deeman jechuudha. Karaa mootummaa Waaqaa nama geessuuf jechuudha. Yohaannis 3:16 gaafa isiniin jedheera. Roomee 10:10 irratti namni onneen amane afaan isaatiin immoo ragaa bahee fayyaa jedha. Amantaa wal qabata wanni kullee sirriitti Yesuus Kiristoos namni akkamitti akka dhugeeffateef yookiin namni isatti dhugeeffate amanaan tokko akkamitti akka karaa jireenya bara baraa qabu asirratti sirrii lafa keera jechuudha. Kanaafuu jechi amantaa jedhu amantaan waan lamaan gurguddoo of keessaa qaba jechuudha. Tokkoffaa abdiin jiraachuu. Tokkoffaa abdiin jiraachuu. Lammaffaa immoo an jireenya bara baraa qaba jedhanii amanu jechuudha. Amantaa wanni adda isa godhu addunyaa amma jiraattu kana keessaa gaafa adda balle
foon lubbuu hafuurti gaafa adda baanillee ani immoo Kiristoos waliin bara baraan jiraadha jedhee amanuu jechuudha. Kanaafuu waa akkanaa kana beekuu danda'uun baay'ee barbaachisaa. Waan kana beekuun baay'ee nurraa eegamaa. Egaa kutaa amma kitaaba haaraa yeroo dhiyootti eebbinyu kana isiniin qoodaa ture keessaa wantoota amma isinii kaasuu as keessan barreeffamaniirani. Waaqayyo immoo gaafa nama dadhu tokko tokko isaan gaafa gara addunyaa kanaatti fidu karooraan gara addunyaatti nu fidachuu Waaqayyo dogongoree adam ta'e beekee addunyaa kana keessa namni hundi gahee akka qabu yookiin namni hundi qaawwa addunyaa kanaa tokko rakkinni addunyaa kanaa tokko hiikuu akka danda'u beekee nama daduun barbaachisaa jedhe Waaqayyo. Egaa ergaa tokko isinii qooduu barbaada. Mul'ati keessan yookiin karoora keessan maa akka ta'e beekuu qabdan, adda baachanii bakuu qabdan jechuudha. Waaqayyo maaf na barbaada? Bara lafarra jiraadhu immoo maan godhuu qaba? Ani eenyu amma ayyoon jechi jedhu suni jireenya keenya keessa jiraachuu qaba jechuudha. Eenyu Waaqayyo maaliif na yaada? Waaqayyo maaliif na barbaada? Waaqayyo maaliif na dade waan jedhu sanii jireenya keenya keessatti beekuu baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Yeroo baay'ee waan isiniin dogongorre Waaqayyo qarshii fi mul'ata wal faana namaan kennu. Yoo qarshii qabaatte mul'ata dhabuu dandeetta. Yoo mul'ata qabaatte qarshii dhabuu dandeetta. Mul'ata yoo qabaatte immoo hojjattee qarshiitti gutta. Mul'ata yoo qabaatte hojjattee nama guddaa keessa waan ta'eef ergaa namni isinii qabu mul'ata Waaqayyo isinii kenna. Maal akka ta'e adda baasaa beekaa. Karoora Waaqayyo isin barbaadu maal akka ta'e adda baasaa beekaa. Karaan Waaqayyo akka addunyaa kanarra jirtan maal akka hojjettan maaliif akka isin barbaada adda baasaa beeka. Gooftaan Yesuus Kiristoos an kara an dhugaa an jireenya gaafa jedhu karaan isa keessa akka jiru karaan gara Waaqaa deemanii karaan mootummaa isaattiin galan isa faana akka jiru kana nutti mul'isiisaaf an dhugaa an kara an jireenya jedhe. Kanaafuu karaa kanarra jiraadhaa. Bara baraan karaan kun isin keessa Yesuus Kiristoos yeroo gabaadhu deebi'ee dhufa. Ayyaanni Gooftaa isiniif haa bacatu. Bakka jirtanutti immoo kitaaba kana bitaa dubbisaa. Lakkoofsa bilbilaa kenna viidiyoo kanarra kenna nu dhaggachuu dandeettanii waan nu caqaftaniif Gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Maqaa Gooftaa Yesuusiitiin eebbifama. Akka isin jaalladhuun beektanii walii keessaniif kadhadhaa. Akkuma dubbii Waaqaa jettu gorsa yaada waan adda addaatiin waliin cinaa dhaabbataa turtan Gooftaan isin haa eebbisu. Ammallee haga Waaqayyo deebi'ee dhufutti hojiin keenya hin dhaabbatu. Ayyaanni isiniif haa baay'atu. Eebbifama. Amani karaan isaa, amani dhugaan isaa, amani.